Ani maqaan koo Tolinee Naggasaan jedhama. Jiraataa Dongoroo Duwwaan jedhamudha. Itti dabalee immoo mucaan kun Boonee kan jedhamtu. Booneen kun kan kooti. Mucaan kun na duraa miidhamtee miidhama isheen ittiin miidhamtee godda'amtee ani waan hin beekneefi humna qabaadhee dhaqee barbaaduu hin dandeenye. Ani immoo nama na gargaaru immoo hin qabu. Gargaartuun koo isheedha. Dhukkuba irrattis, daara irrattis, beela irrattis hundumaa kooti isheen kan na gargaaru isheedha. Amma immoo darbee isheen dhabee. Ishee dhabee erga dhabee booddee immoo uummatichi jiru uummati biyya alaa jiru. Lubbuu mucaa kootii kana dhugaa ishee naaf falmee lafa isheen geesse lafa isheen taate waa isheetti miidhamte naa baree uummati kun akka na beeksisu barbaada. Mucaan koo kun bakkeetti goddaamtee miikinaata isheetiin goddaamtee rakkoo isheetiin goddaamtee ani hin beeku. Ammayyuu immoo an bakkee lafaarra ilaalaa jira. Biyya alaattis ta'e Itoophiyaa biyya isheen keessa jiraattus ta'e adaraa galfalatee itti kennadhee lubbuu mucaa kootii deemaa naaf falmaa adaraa. Poolisiin bilbila sanaa gaafa ijoolleen suni takaraayii sanatti kennanii poolisoonni eessa jiru? Akkamittiin bilbila sanaa jarri hin qoranne jedhanii dhuguma nuuf illee gaaffiidha. Waan baay'ee sin gaddisiisu keessaa mucaan kun erga reeffi ishee mana keessaa ba'ee kaasee qaamni dhaqee qorate tokko iyyuu hin jiru takaraayii sana. Namni jira naan jedhu dhufeen afaan haasa'u. Dhufeen afaan haasa'u. Amma nama qorannoo qabutti waan nama gaddisiisu keessaa namatu du'ee namatu ajjeefamee waraqatii isheen barreessite jira. Amma yaa jara keenya dubbii seeraa keenya laala. Miidiyaa bilbila isheerraa maybe wantoonni baay'een jiraachuu danda'a. Ragaa guddaanii bilbila isheedhaa jedhee poolisiin naqee gaafatan jiru. Dhugaadha isa dhugaan isinitti hima. Baay'ee nama dhaba. Ragaa sababan qabuuf nakkeettaa sa'a. Nama dhaba. Erga isheen awwaalamte immoo guyyaa irraa dhaqanii gaafataniiru dhaqanii hin gaafanne. Nama dhaba. Isa iyyuu ganaa hiriyoota nuun wanta kana wajjin qorachaa jirrutu ganaa poolisii bilbilanii waamanii qodaa kana asa rakkabanii akka seerri baasu gochuufi. Nama dhaba. Maybe takaraayii sana dhaqanii as faraarraanii viidiyoo jiru dileetii gochuu danda'u. Amma mamansiisaadha isa jettee fi bakka parsantii 100 si deeggaraan jedhamaadha. Siigalee kanaafi qaamni seeraa kanarratti dadhabaadha siin jechuu barbaadeen baay'ee dadhabaadha. Unkaanii nama miti bineensumti namumti tokko illee machaa'ema yoo karaa irratti dhukkubsatee du'e illee safara sana naannoo sana poolisiin gaafachuu qaba ture. Poolisoota hedduu warra buraayyuu keessaa bilbilaan gaafannee namoota nageenyaa hedduu gaafannee dhimma kana akkam gootan dhimma kana tokkichoo nu miti kan qabatee jiru. Mucaan kun saansusiitti duute. Saansusii jechuun Finfinneedha. Finfinnee nuti immoo dhannee kan Oromiyaa sababa taanee fi dhannee qorachuu hin dandeenyu. Seerri nuuf hin ayyamu. Gaafa sana reeffa sana kan mucaa fuudhee deeme poolisoota Addis Ababaadha. Eeshi poolisoota Addis Ababaa keessaa gaafa sana ammatee viidiyoo waraabame jira. Waradaa 14 jedhaman. Nama muraasatti bilbille. Borii yoo danda'ama ta'e sa'aatii amma 4 sa'aatii meeqaatti argama. Borqidaamee sababa ta'eef isa booda argachuu hin dandeessanii. Still yaadi seerri iddoo kanatti ammam dadhabaa akka inni ta'e rabbii kee sodaadhuuti. Namni qaama kana qaba. Dhugaa keetii tokkichoo naan malaati yaada koo gotti talaa tokkichoo. Lammi 100% silkiin mucaa sanaa hammama manamaadha sadi jettee fi seerri dadhabaadha bakka. Abbaan barbaadee dhufee irraa waan barbaade naana jedhu qaama kana immoo qoradheeraa takaraayii dhaqee gaafadheeraa bilbilli isheen harka jiraa namni naan jedhu baay'inatti haasoo asii gadi. Boriyyuu isa'u Hamzaa faatu ijoollee tokkotu ganaa isayyuu poolisii bilbilanii waamanii wanta sana as rakkabuufi sittin hima. Dubbiin jiru kanadha isiniin jechuun barbaade seera isa jedhamu irratti warroonni gaafa sana reeffa ishee dhaqanii fuudhan maaliif akka qorachuu didan mana sana maaliif akka tasakattaa'uu didan bilbilli boonii sun illee lookerii keessatti qollofamee amma jira jedhame sun illee poolisiidhaan amma ammaatti poolisiin akkamitti akka to'achuu dadhabe waaqaaf anaaf gaaffiidha uummata kanaafis gaaffiidha.
namni dhaqee qoradheera bilbila sana baaseera waan mana keessaa hunda isaa immoo qoradheera namni naan jedhu yoo jiraate dhufee na baana haasu borimmoo waan ta'u tokkicho achi haasuru daadha baan mana kana arraa ishiin kennan hin dubbatta rakkoon qabu hayya ishee ishiin kennan dubbatta rakkoon qabu ulfaadhaa galatooma yaanni tokkichoo fi faan boonanis kaasee yaada gaariidha tokko akkuma ati kaasteyyuu ragaa tokko malee evidensii guutuudhaan namni dubbachuu hin danda'u isa dhugaatti yoo ta'e immoo yakkichi Oromiyaa keessatti miti kan raawwate bulchiinsa magaalaa Finfinnee keessatti raawwate magaalaa Finfinneetu qorata malee burraayyuu miti yookaan immoo waajjira koomishinii poolisii magaalaa Finfinneetti to'ata malee Oromiyaa miti jechuudha. So inni kun jalqabumayyuu tokko kan ilaalamuu qabu akkuma tamma mana keessaa kaastee ana iddoo kanatti gaaffii kanatti dha jechuudha. Bilbilli achi keessatti isaa cufamuu baatu fakkeenyaaf imeelii isaa ta'uu bilbila lakkoofsa sun ittiin baname yookaan imeeliin ta'uu danda'a iddoo biraatti loogiidhaan yoo seenamee haqamuu hin danda'u. Fakkeenyaaf namni kun hin beeka yoo ta'e paaswordii kan hin beeka yoo ta'e iddoo biraatti bilbila biraan seenamee baduu hin danda'ama ture. Balleessuu danda'a hin beekamu. Inni kun sirriitti ilaalamuu qaba waan ta'eef jechuudha. Inni kan biraa poolisiin akkaataa kamiin fakkeenyaaf bilbilli tokko ragaan ashaaraan achirra jiru ilaalama bilbilli ishii nama wajjin kominikeet goote telee keessaa hin baafama miseejiin hin baa booyisiin karaa kamiin iyyuu ishiin duubatti iyyuu baaf ta'e jechuudha isa guyyaa sanaa osoo hin ta'in ba'uu danda'a. Akkaataa kamiin iddoo sanatti ragaan barbaachisaa ta'e iyyuu ragaan ka'umsa ta'e iyyuu bilbila sana keessa osoo jiru poolisiin iddoo sanatti gatee deemuu qabu ture. Bilbilli sunis namni yakka sanaaf ka'umsa ta'es bilbilli sunis hundiyyuu qabatamee qoratamee poolisiin forensikiidhaan dareenfa sana qulqulleesseen booda xalayaa karaa maatii teessisee yookaan qaama itti aanu teessisee ragaa qulqulluutti kenna ture. Isaan sun jedhanii bilbilli nama mana dhuunfaa jechuu dandeessa. Mana kan isaanii yoo ta'e iyyuu mana dhuunfaadha takaraayee jechuun dhuunfaadha bakka. Akkamitti nama sana amananii itti kennanii qaama seeratti itti kennamoo nama dhuunfaatti itti kennamoo akkamitti nama dhuunfaatti kennamee deemama waan ta'eef sun ammayyuu gaaffiidha jechuudha nuuf. Qulfiin sun akkamitti nama biraatti kennama. Galatoome. Sagaleen jira miti. Inni kun sirriitti ilaalamuu qabaadha. Kanaafuu borus haa ta'u iddoo kam ijoolleen keessumaa Finfinnee keessa jiranii fi tokkichoon hin beektaa warreen ammatti maqaa kaasaa turte kun hundi isaanii ilaalanii koreen gaafa sana dhaabbate jira jedhamaa jira. Koreen sun kan bu'ee sirriitti qulqulleessee qaama seeratti siqee gaafatee ragaan sun hundi unkaan kan biraa mitiiti namoonni barri qabatayyuu ashaarayyuu achirraa kaasuu hin danda'ama waan ta'eef ashaaraan achirraa ilaalamee hundi ilaalamuu danda'uu qaba jechuudha. Viidiyoo bade qofa miti. Bilbila sana yoo qabatameyyuu isa kana sirriitti yaaduun sin barbaachisaa isa kanatti yaada sin jechuun barbaade. Niitorkiin baay'ee sirrii miti ijoo sagalee keenya baay'ee kukkutaa jira. Dhagaame dhiisee hin beeku warra isinitti dhagaame yoo ni dubbadhu kan abbaan ta'e. Nagama sagaleen kee yaadannoo. Kanallee kanadha ijoo yaada kootii kanadha. Amma lammiin akkasidha akka jedhatti koomentii barreessuuni minimti kemellee yaada furmaataadha kan nuti dubbannu. Joosiin san keenya, booniin san keenya, lamaan isaanii obboloota keenyadha. Namni dhugaa nama awwaaluu barbaadu immoo tokko iyyuu hin jiru. Eessatti iyyuu jira dheessi yaaduudhaan namni obboleettii hin qabne hin jiru, dhugaadhaan hin qabne hin jiru. Yoo ni dubbadhu. Okay, galatoomi. Namoonni yaada qabdan dubbadhaa biree wabiin kuween namoonni yaada qabdan dubbadhaa.